Ashama harka fuunee hordoftoota lalistuutu nageenyi rabbii bakkaaf galma jirtan hundumaa keessattiyyuu isiniif baay'atu maatiiwwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii naguma ani nagaa kootti rabbiif haa galatu isa tiksee sa'aatii kanaan naga'eeni isinillee akka nagaa taatan rabbirraa abdiin qaba akkam jirtu fayyaa keessanii naguma baga nagaa taatanii nageenyi rabbii ammallee dabalee bakkaaf galma jirtan hundumaa keessatti isiniif baay'atu isiniin jecha asumaan warri maatiinaaf hin ta'in koottaa maatiinaaf tahaa laayikii taasisuun na jajjabeessa yaada keessanillee naan gahaa yaada keessan narraa hin qusatina isiniin jedha yaadni keessan anaaf tarkaanfachiistuudha yaadni keessan anaaf utubaadha yaadni keessan anaaf fuftuu deemsa kooti waan ta'eef yaada keessan narraa hin qusatinaan isiniin jedha dogoggoran qabuu fi laafinan qabuu gara jabinaatti akkan jijjiiru dogoggora koo akkan sirreessu akkasumas wantoota lallaafoo ta'anii fi wantoota dadhabbii qabanii irraati akkan fooyyessee fuulduratti waan gaarii hojjedhuu fi waan gaarii qabadhee akkan as bahuuf yaada keessantu anaaf murteessaadha yaada keessantu na utubaa yaada keessantu borutti na tarkaanfachiisa kanaafiyyuu yaada keessan narraa hin qusatina dogoggora xixiqqaas ta'ee laafina xixiqqaa kan irratti argitanii akka jabinaatti na jajuu utuu hin ta'in kana fooyyessi kana sirreessi jechuudha yaada keessan naan gaha deemsi koo fagoodha kanaafiyyuu galma deemsa koo sana ga'uudhaaf immoo isin yoo na faana jiraattanii galma deemsa keessanaa akka fagaattee jabaattee deemtuuf karaa kanatuuf si baasa karaa kanatti kana sirreessi saffisa keessiif dabala jettanii yoo isin na agarsiistanidha namni beekaa hin qabu garuu amma beekurraa dubbata namni hojii immoo baay'eesaa ofin arguu dogoggoraadhallee laafina isaallee hin argu kanaafiyyuu namatu namarraa argaa warri dogoggora xixiqqaas ta'ee laafina xixiqqaa narratti argitanillee akka sirreessuuf yaada keessan naaf barreessaan isiniin jedha laafina koo jabinatti akka jabinaatti naan faarsina maaliif sababiinsa hojii hojjechuuf hunduratti waan barbaaduu fi dogoggora xixiqqaa fi laafina xixiqqaa narra jiranii gara jabinaatti jijjiiruu waan barbaaduu fi yaada keessan narraa hin qusatina ammallee afeerraa hoteellee amaanaadhalleen isiniin jedha warri maatiinaaf taatanii hagayyoonana waliin turtanii na jajjabeessaa jabaadhuu jettanii otoo nan nuffin hangayyoona warri na waliin turtanii waan sirreessuu qabuu fi wantan jabeessii itti hojjechuu qabullee warri hagayyoona otoo nan nuffin na faana turtanii na jajjabeessaa turtan hedduu galatoomaan isiniin jedha ammallee jabinni keessan yaanni keessan ana biraatii hin hafiniin ammallee afeerraa kooti naaf jiraadhaan isiniin jedha asumaan har'aa mata duree xiqqoo tokkoon fidadhee dhufe amma xumuraa mata duree kootti na waliin turaan afeerraa kooti ammallee isiniin jedha maatiiwwan koo mata dureen koo har'aa akkas jedha guyyaan namni siin itti hin hawwine yoomi bara jireenya kee keessatti guyyoota hedduu dabarsita yeroo namni itti siin hawwine yookiinis immoo yeroo namni sitti hin hinaafne yoomi kan jedhudha mata dureen kan koo mee yaaddee beektaa laata bara jireenya kee keessatti guyyaa gammachuu hedduus ta'uu guyyaa gaddaa danuu dabarsiteetta ta'uu danda'a sana keessa adeemsi jireenyaa kun bu'ii baay'eedha waan hedduun nama mudatti otuma kolfituuti boossaa otuma boossuuti immoo kolfita adeemsi jireenyaa wal makaadha sana keessatti bu'ii baay'ee jireenyaa kana keessatti waan hedduu umurii amma jiraanne keessatti waan hedduu argaa fi waan hedduu dabarsaa danda'aadha kan asii sana keessatti garuu guyyaan namni sitti hin hinaafne yookiinis immoo guyyaan namni sirraa hin hawwanne yoomi jettee yaaddee beektaa guyyaan namni siinis anaanis nan hinaafne guyyaan namni itti siin hawwine guyyaa kee sana guyyaa rakkina keeti guyyaa dhiphina keeti guyyaa boo'uu keeti guyyaa dhukkubsachuu keeti rakkina jechuun dimshaashumatti waan hedduu of keessaa qaba rakkinni ofiisaa waan hedduu of keessaa qaba dhukkubsachuun rakkachuudha dhiphachuun rakkachuudha dhabuun rakkachuudha hiyyummaa adda addaaf rakkina adda addaaf saaxilamuun rakkachuudha rakkinni waan hedduu of keessatti qaba gaafa ati rakkattu namni sitti hin hinaafu gaafa ati
beeloftu namni asitti hin hinaafu gaafa ati dhukkubsattu namni sitti hin hinaafu. Guyyaan biraa guyyaan namni sirraa guyyaa kee hin hinaafne yoomi jettee yaadda? Guyyaan tokkos ni jira. Guyyaan namni siin hin hinaafne guyyaa kee sana sirratti hin hawwine tokkos ni jira bara kee keessatti jechuudha. Guyyaa du'a kee namni sirraan hinaafu. Guyyaa du'a kee namni sin hawwu. Maaliif? Sababiin isaayyuu jiraachuu barbaada malee dhalli namaa kuni du'aaf of kennuu hin barbaadu. Otoo danda'amellee fiigee jalaa ba'ee jireenyuma kana fufuu barbaada malee du'uu hin barbaadu. Kanaafiyyuu guyyaa du'a kee sana namni sin hinaafu yookiinis immoo guyyaa kee sana sirraan hawwatu. Otoo kan koo ta'e otoo milkaa'ina koo ta'e otoo milkaa'ina ta'e sirraa hawwata malee guyyaa du'a kee namni sirraa hawwatu hin jiru. Guyyaa rakkina kee namni sirraa hawwatu hin jiru. Guyyoota akkasii kana guyyaan namni sirraa hawwatu yoomi? Guyyaan namni sirraa sitti hinaafu yoo jettes guyyoonni sunillee ni jiru. Garuu keessumaati immoo guyyaan namni sirraa hin hinaafne, guyyaan namni sirraa hin hawwanne gaafatee dhiphattee madda furmaataa dhabde guyyaa sana namni sirraa hinaafuu hin jiru. Namni sirraa hawwatu hin jiru tokkoyyuu. Guyyaa qofummaan si liqimsee, guyyaa rakkinni si abuure, guyyaan sitti dukkanaa'e, guyyaa gaddaan liqimsamte namni sin hawwu yoomiyyuu. Guyyaa du'a kee yoomiyyuu namni sirraan hawwatu, sirraa hin hinaafuu jechuudha. Garuu guyyaa ati milkoofte, guyyaa ati waa yaadde galmaan geesse, guyyaa sana hawwattoonni kee hinaaftonni kee lakkoofsaan dabalu. Gaafa ati milkoofte, gaafa ati waan yaadde argatte, gaafa daandiin milkaa'ina kee bal'ate, gaafa dukkanni kee ife, gaafa calaqqeen ifaa sitti dhiyaatte, ati hawwamtuudha, ati hinaafamtuudha gaafa sana. Otoo ana ta'eera ta'e, otoon akkas ta'eera ta'e kan jedhu guyyaa sana guyyaa milkaa'ina kee lakkoofsaan hedduudha. Tarii haga ammaa si mudachuu dhiisuu si danda'a. Garuu ni si mudata. Kana keessa tokko immoo akka si mudateeru sabdiin qaba. Yookaan guyyaa milkooftee namni si hawwateetu si mudateera. Yookiin immoo guyyaa rakkattee, guyyaa dhiphattee namni si hawwachuu dhiisee, si hinaafuu dhiisee sirraa baqateetu si mudateera ta'a. Kana keessa tokko si mudateera. Haa ta'u garuu guyyaan namni si hawwatuu dhiisee rakkina keessana sirraa baqate sitti hinaafuu dhiisee sirraa hirmaachuu dhiisee yoo inni sun yoo dabarsiteetta ta'eyyuu guyyaan milkaa'ina kee moodhii yoo akka ta'e hin dagati. Guyyaa milkaa'ina keessana arguudhaaf namni akka kee akka milkaa'aa ta'uu fi akka hawwamtuu taatu sana guyyaa sana arguuf immoo ati nama kaayyoo ta'uu qabda. Nama abdiin kunne ta'uu qabda. Nama tattaafatu ta'uu qabda. Yoo ati nama taatee dhaabbatte malee, yoo ati jabaattee dhaabbatte malee firri dhiigaa keeyyuuf siif fira miti. Yoo hanuma hirkattee dhaabbattu ta'e akkuma kaleessa gaafa ijoollummaa kee yoon hirkadhee anin dhaabbadhu ta'e dhaabbachuudhaaf deemuudhaaf hanin hirkoo barbaadu hanin gargaarsa barbaadu yoo ta'e yoomiyyuu innumti dhiigummaa sirraa qabu si baqata. Inni si beeku si wallaala. Firri keeyyuu sitti alagoo. Mudannoowwan adda addaa yeroo hedduu nu mudatu. Mudannoon suni akka taatee gaddaatti yeroo hedduu boonyee gidiramnee yerootti uumaa komannollee qabna jechuudha ana dabalate. Garuu wannoonni darban suni
wantaateen nu mudatani suni rabbiin anaaf siif hiree dhabee otoo hin ta'in anaaf siifi hiree jireenya ittiin nu jiraachisu akkuma nama kamiiyyuu dhabee otoo hin ta'in gaarummaa fi ammam rabbii keetti obsa qabda amantii keetti obsa qabda kan jedhu rabbiin siinis naanis qoruuf malee hiree jireenya harka isaarraa anaaf siin hanqateeti miti. Taatee yookaan mudannoo sana akka jabinaatti qabannee akka barumsaatti taasisanne fuuldura keenya guyyaa hawwamaa tana guyyaa namni sirraa hinaafu sana ga'uudhaaf immoo tattaafataa ta'uu qaba tattaafataa ta'uu qabda. Hawwamtoota hedduutu jira. Han otoo akka sana taa'e ogummaatiinis ta'uu danda'a, qabeenyaanis ta'uu danda'a, beekumsaan ta'uu danda'a. Garuu hawwinee miti hantaan. Hawwiin abjuu nama gooti. Hawwiin qilleensa irratti nama hambisti. Garuu tattaaffii fi hojiin immoo bakka yaadan sana nama geessisa. Bakka yaadan ga'uu dhabuuni hiree rabbiirraas ta'uu danda'a. Garuu amma jiraannutti abdiitiin haa jiraannu. Jireenya lafarraa dhumtuu kana amma gaafa jiraannutti amma gaafa addunyaa kanarraa deemnutti abdiitiin jireenya keenya fufuu qabna malee abdii keenya kunne gara duubaatti tarkaanfachuu hin qabnu. Gara duubaatiin karaa hin jiru gara fuulduraatiin malee. Akka guyyaa dhiphina kee guyyaa dhiphina koo, guyyaa rakkina kee guyyaa rakkina koo, guyyaa du'a kee guyyaa du'a koo, gabaabumaatti guyyoota jibbisiisoo akkasii kana hinaaftotaa fi hirmaattota akka hin qabne beekta taanaani amma jiraattutti jabaattee nama hawwaa otoo hin ta'in nama hawwu taa'e otoo hin ta'in nama hawwamu ta'uu qabdaatillee anillee tattaafanne. Rabbiinis immoo nu gargaara. Akkuma dura dubbadhe rabbiin naafis siifis hiree qaba. Yoo tattaafanne nu gargaara malee immoo yoo teenye rabbiin hin qabaa. Waaqayyotu naaf kennaa, waaqayyotu gad naa darbataa, waaqayyoon hin qaba yoo jenne waaqayyo ofiisaa hojjetee nuun sooru hojjechuu qabna, tattaafachuu qabna. Yoo tattaafanne immoo rabbiinis nu gargaara. Han tattaafatee han dhama'ee rabbitu gargaara. Haga dandeenye gaarummaa walii yaaduu, karaa qajeelummaa walitti agarsiisuu, waan darbanirraa barachuu, waan dhufuuf immoo jabaatanii itti deemuudha. Kanaafiyyuu guyyaan namni nurraan hawwannee fi yookiinis immoo guyyaan namni nutti hin hinaafne yoo jiraate guyyaa rakkinaa fi guyyaa du'a keenyaati. Guyyaa rakkinaa eenyuyyuu namarraa hin hinaafu. Guyyoonni addunyaa kanarraa namni waliif hin hinaafnee fi walirraa hin hawwanne yoo jiraate guyyaa rakkinaa fi guyyaa du'aati. Hundi keenyayyuu hin oollu. Haa ta'u garuu guyyaa kana namni sirraati hin hawwatu jechuudha. Namni sirraa hin hinaafu. Guyyoota milkaa'ina kee sirraa hinaafa malee guyyoota rakkina kee fi guyyoota du'a kee sirraa qooddachuuf eenyuyyuu sirraa hin hinaafu jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaan rakkinaa sun kan namni namarraa hin qooddanne maaliif nutti dhuftire tattaafachuu qabna. Akka sanaaf mo'amaan taaneef akka guyyaa rakkinaa fi mo'amaa hin taaneef jabaachuu qabna. Mata dureen koo har'aa kanuma fakkaata isinitti hin dheeressu. Amma yoonatti warri na hordofaa turtan naga xumuraatti guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warri maatii naaf hin taane ammallee maatii naaf ta'a. Laayik taasisuun na jajjabeessaa maatii naa ta'a. Yaada keessan naaf barreessan isiniin jedha warri maatii taatanii. Haga yoonana waliin turtan immoo ammallee nuffi tokko malee laayik naa taasisaa. Yaada keessan illee naaf barreessan isiniin jedha. Nama yaadan hawwamuu, nama waan hundaati rakkina booji'ee gidiraas booji'ee irra aanu rabbiin nu haa taasisu. Anallees illee warra rakkinni boojii otoo hin ta'in warra gaarummaan milkaa'inni booji'ee hawwamu rabbiin nu haa taasisu.
hagayona warrina waliin turtanii guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha yeroo biraa mata duree biraatiin walitti deebina hanga sittuu turtii gaariin isiniif hawwa nagaa rabbii bakka galma jirtanitti ammallee isiniif haa ta'u jecha yeroo biraa mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha laayikii taasisuun dagatinaa yaada keessan naan ga'u hin dagatinaa yaadni keessan anaaf utubaadha yaadni keessan anaaf ceesistuudha yaadni keessan anaaf tarkaanfachiistuudha yaada keessan narraa hin qusatinaan ammallee afeerraa kooti yeroo gaarii horaa bulaan isiniin jedha maatiiwwan koo nagaa